Har'ammoo sagantaan xiqqooshii gabaabduu dhimma Harargee fi dhimma alagaan Oromoo keessatti yookiin Oromiyaa keessatti maal akka godhaa jiruu fi Oromoo irratti maal akka godhaa jiru waliin ilaalla. Oromiyaa keessaa ka rakkoon Harargeedha. Harargee jechuun uummata maddi galii isaanii guddichi jimaa ta'edha. Yeroo garagaraatti kallattii garagaraatiin jimaa kana irratti duulamaa tureera. Yoo barbaadan inni tokko lafaa ka'ee jimaan haraam jedha. Inni tokko lafaa ka'ee jimaa qama'aa ooluun duriyyee nama gootii jedha. Garuu Harargeedhaa fi jimaan lafee dugdaa jireenya hawaasa sanaati. Jimaan badee taanaan hawaasni sun oopshinii biraa yoo hin qabaanne hawaasni Itoophiyaa keessatti jalqaba beelaan dhumachuu danda'u rakkoo guddaa keessa seenuu danda'u hawaasa Harargeeti. Sababiin isaa lafa qonnaaf mijaawaa ta'e lafa diriiraa bal'aa hin qaban. Lafti isaanii garuu jimaadhaaf, kuduraadhaaf, muduraadhaaf, bunaafis lafa mijaawaadha. Garuu kuduraa fi muduraan bunas dabalatee oomishni isaa akka jimaatitti waan hin taaneef Harargeen jimaa akka madda galii olaanaatti godhatee sararraa kan ka'e viillaa fooqiin awwadaa keessatti argitan, magaalaalee Harargee keessatti argitan, Direedawaa keessatti argitan, Harar keessatti ijaaramu, Baabbilee keessatti ijaaramu. Hundi isaatu magaalaalee godina Harargee bahaa fi dhihaa keessatti kan ijaaramu sababni isaa sababa jimaati. Jimaan waan akka salphaatti ilaalamu miti jechuudha. Kanaaf jimaan aadaa Harargee wajjin illee waa hedduu wal qabata. Haa ta'utii garuu kallattii mootummaatiin yeroo garagaraatti jimaan kun aggaammii hedduutu irratti godhamaa ture. Jimaa aggaammiin hedduun irratti godhamaa ture kun yaadadha. Waggaa 2-3 dura jimaan Harargee irraa akka gara Finfinnee hin seenne godhamee balacceedhaa fi jimaan uummata kaabaa kun qofti gara Finfinnee seenu godhamee rakkoon guddaan uumamaa ture. Mootummaan mataa isaa waldaa mataa isaa tan ta'e ijaaree waldaa sana malee akka uummanni hin gurguranne uummanni gabaa dhaqee dhabee oorruu irratti jimaan akka badaa ture. Irratti rakasiisanii eegan jimaa oorruu irraa fuudhee qonnaan bulaan Harargee yeroo gabaa dhabu gatiin baajaajaan inni kafaluu fi gatiin jimaa itti gurguru kan baajaajaaf galaaf irra baasu kisaaraa keessa akka ture uummanni Harargee qonnaan bulaan Harargee ifatti beeka. San biraayyuu darbee Harargeen baroota dheeraadhaaf jechuudha. Halkan keessa dabree zamana TPLF aangoo qabatte kanatti karaan Harargee kun ni cufama. Karaan Harargee kun yeroo cufamu dabree abbaan rabbiin balaa san irra buuse harka shiftaa bu'ee ni saamama. Garuu ajjeechaan hin turre. Konkolaataa caccabsuun maal gochuun hin turre. Namti yoo dhaabisiin jette hin dhaabdaa maallaqa sirraa fudhataniitiin gassiisan saamanii ajjeechaan lubbuu zamana sanniin keessa very rare yoo ta'e malee akka ammaa kun hin turre. Yeroo ammaan tanaa garuu ajjeechaa qofaa miti ilmi namaa fudhatameetiin deema fudhatamee yemmootu guyyoota hedduuf miilaan deemsifama. Karaa kan deemsanillee yeroo baay'ee halkan keessa waan ta'eef namoonni qabamanii deeman kun idduma seenan uyyuu hin beekan. Karaa ittiin beeyndoo siin deeman eenyullee taanaan konfiijinii keessa waan seenuuf jechuudha. Erga iddoo barbaadan gahanii booda ammootu qarshii 250 xiqqaan jechuudha. Xiqqaan qarshii 250 inni guddaan ammoo hanga miliyoona 8 itti gaafatamee jira. Kuni biyya mootummaa qabdu keessatti biyyi nagaa qabdi biyya bulchaa jirra kan jedhan har'as taanaan magaalaalee bulchuu ummata isaaniif laaffate bulchuu qofa yoo taate malee baadiyaan isaan harka hin jiru ummanni ammallee isaaniif hin laaffatiin mootummaa kan harka hin jiru. Kanarraa kan ka'e Harargee keessattuu warri Harargee dhihaa jechuudha. Jimaan isaanii eessumaayyuu ka'ee Finfinnee seenee gurgurachuu hin dandeenye. Ummanni kun balaa hamaa jala seenaniiru. Yoo deeggarsa taate yoo abbaa qabeenyummaa taate aktiivistoota naannoo kanaa ba'an hedduun isaanii yoo kan laallu taate deeggarsa mootummaa kanaaf bal'inaan godhaa jiru. Hedduun isaanii harki caalaan isaanii kanneen dur mootummaa kana morman maaltu ta'eeti uummata Harargee irratti balaan kun ga'eera. Arsiiyyuu yoo fudhatte amma qamadiin irraa oomishamee uummanni cal'isee waggoota dheeraadhaaf kan beekamu uummata kana jedhame maaltu galee ture. Har'a balaan godinoota kanneen irratti kan hammaataatiin jiru. Mootummaan osoo beeku shiftaa ijaaree bosona naqee bosona keessatti ummatan qaban ummanni saamama maallaqni kana keessatti yookiin gahee maallaqa saamu kana keessatti mootummaan ifatti harka keessaa qaba. Shakkii tokko malee sababiin isaa maallaqni saamamu tokkoon saantimni isii jechuudha. In millions saantima 250 irraa eegalee hanga miliyoona 8 maallaqni ummata irraa itti gaafatamu kuni baankii mootummaa Itoophiyaan Commercial Bankitti seensifama. Yeroo ummanni dhaqeetiin isaanitti iyyatu waraqaa koortii fidii jedhaniin. Yeroo waraqaa koortii fidaniitiin namoonni dhufanitti baankiin sun completely qabamee jira. Kan kana gochuu danda'u qaama mootummaa oofisa gurguddaa keessa jiru dameelee gurguddaa biyyattii hooggansa baankii keessa akka jiran ta'e beekama. Kanaaf mootummaan ta'e jedhee ummata Harargee cabsaa jira. Ta'e jedhee ummanni Harargee ajjeechaa jalatti kufaa jira. Nama lubbuudhaan shufeera amman gadhiyoo kan ajjeesan sirriitti hubadhaa waan nama dhukkuba jechuudha. Abbaa ijoollee 3 haadha warraati maatii isaa irraa shufeerummaa. Maal godhani madaa qaba dhahaa qaba. Namni dhahaa qabu kun deemuu dadhabee jennaan rasaasatti lakkaa'anii ajjeesaniiti
برادين إسان فودانيتين بوسونان سينان أمو كما إبشان الرافو لتنيتين ماتين سنكفالي قريب إيسان ماتين قرو مكاكين نيامنا وان نتديبوهم بيكنو قوشي تآجرو كوني ساعتي إيقتنيت تأيجتني هجت آجر وان تأيب بيكون يونو بيكن وان كانوا مكاكين نيامتنيتين بيكن ركو قدا صدا not only شفتا بوسونا جيرو سونتان Asaan mootummaa ganda keessa jiru iddoo jimaan kun irraa ka'u hundi basaastuudhaan walitti hidhamee deemaa waan jiruufi sa'aatii isaanitti ka'u itti riippoorti godhama iddoo sa'aatii isaan achi gahan itti riippoorti godhama makiinaaleen sun dhaabbachaa jiran kanaaf ganduma isaanii keessatti caasaan mootummaa kan achi keessatti dhokatee uummata basaasaa jiru waan jiruuf uummanni mootummaan abbaa biraatii miti shiftaan isumaan uummata kanatu ka gadi bahee isaanillee filata uummanni kun kan filatuuf maali optionii qabaateeti miti there is no option carraa hin jiru maqaadhaa fi filannoo keessa seenaa jedhame yeroo silaa ummanni filannoo hin jira jedhame guyyama tokko namummaan isaanii mormu tokko bakka jirutti Oromiyaa guutuu keessatti jechuudha iddoo Amaarri itti dorgomeetti alatti jechuudha Oromiyaa keessatti bakka takkatti illee bakka filannoon dimokiraatawaa gaggeeffame iddoo mormitoonni jirtutti tokkoon isaallee hin jiru namni tokko mo'achuu yoo lafoota baadiyyaa keessa ture hin jiru because wanti amma laal mararaan jedhee ganda ani itti dorgome bakka tokkee jedhamutti hatamee jira saamichi jedhe bakka ganda inni dhalatee filannoo achi gaggeeffame kanaaf rakkoodha gara biraatiin ammoo mootummaan kun hawaasa Harargee bifa kanaan dararaa balbala Finfinnee hundarraan makiinaan Finfinnee seenuu dadhabe hin jiru oomishni Finfinnee seenuu dadhabe hin jiru jimaan bakka hundarraa seena bunni bakka hundarraa seena qamadiin ni seena xaafiin ni seena oomishni biraas ni seena maaltu tuqeree ka Harargee lixaa kan even Harargee bahaa irraallee ni seenaa jedhamaa xiyyaaraan haa seenu baaburaan haa seenu Allahu alam Harargee bahaa irraallee jimaan ni seenaa Harargeen dhihaa maaf Harargee taate Harargeen dhihaa akka tasaati ji'oogiraafii taate dhiyoodha garuu optionii isiin qabdu optionii xiyyaaraan qabdu maal optionii isii qabdu lafarra fayyadamu umma Harargee bahaa akka jiru xiyyaara deebi'eera namni Finfinnee dhaquudha namni lafarra konkolaataa halkan akka durii of tokko illee hin jiru kanaaf ummata kanaaf mootummaan kun diinummaa ofitti horaa jirtaa kana qabadhaa sirriitti jala sararaati ummanni kun kan hadha isin akka darartan borwaan isin godhu eeggadhaa jechuun barbaada iddoo filannooleen laala Harargees ta'ee Baalees ta'ee even hanga Arsii keessattuu naannoo Asallaa kan yoo fudhatte naannoo harma muraa fi harki muraan uummata Arsiitti gaggeeffame irratti warroonni paartilee saba Amaaraa keessaa dhufan filannoo isaanii alaabaa milinik baatanii alaabaa kaleessa uummanni keenya hawwan keenya harmi irratti muramee fi harki irra murate Asallaa irratti bashannanni filannoo karaa nagaatiin gaggeeffatan whereas baadiyaa Oromiyaa irratti Oromoon uummanni nagahaan bahe dhiiga itti kafale wareegama itti kafale kun ammoo mootummaan ta'e jedhee Amaaraa fi Alam Yeessu Oromiyaa keessatti uummata Oromoo akkuma caccabsina jedhee cabsu Oromoodhaaf ammoo karaa itti cufutu ture kanaaf Oromoon Itoophiyaa keessatti yookiin ammoo qaamni mootummaa kanaan mormu inni kamiyyuu carraa lammataa filannoo lammataa akka hin qabne uummanni Oromoo sirriitti beekuu qaba kanaaf ammoo Oromoon hanga har'aallee filannoo hin arganne